Waraanni bilisummaa Oromoo duula Oromiyaa dhuunfachuu jalqabee jabeessee itti ufuusaa ibsee jira. Waraanichi Salaalee aanaalee akka Dagam, Kuyyuu fi Yaayyaa Gullalleetti tarkaanfii fudhateen loltoota sirnichaa 72 ajjeesuu 60 ol immoo madeessuu gabaasee jira. Sochii waraana bilisummaa Oromootiin kabaarage sirnichi lammiilee nagaa mana hidhaatii baasee rashanaa jira. Manneen jireenyaa hawaasaas gubaati jira. Naqamtee fi naannawa isheetti sochii waraana bilisummaa Oromoo jabaachaa akka dhufe ragaaleen achirraa arganne ni mul'isu. Gabaasi dabalataa itti aanee dhiyaata. Kutaalee Oromiyaa sochii waraana bilisummaa Oromoo itti jabaate keessaa tokko Konyaa Salaaleetiin Darraa, Dagam, Warra Jaarsoo, Kuyyuu, Aboote dabalatee aanaaleen godinichaa baay'een aanaalee sochii waraanichaa keessatti ittitee jiru keessaayi. Kutaaleen kunneen kutaalee sochiin waraana bilisummaa Oromoo riphee loltummaadhaan keessatti mul'atu bira darbee bakkeewwan wal waraansi ifaan ifatti humnoota biltsiginnaa waliin godhamaa jirudha. Tibbana wal waraansi waraana bilisummaa Oromoo fi humnoota biltsiginnaa gidduutti wiixata darbee fulbaana 20 bara 2021 aanaa Kuyyuu ganda Uyyuu Cabaree bakka addaa Biyyoo jedhamutti turee jira. Dirree lolaa kanarratti humni biltsiginnaa poolisii fi milishoota bobbaasee ture. Lola sa'aatii 5 walitti fufee tureen waraanni bilisummaa Oromoo Uyyoo Cabaree irraa humna biltsiginnaa buqqisuun hanga ganda Akaalee bakka Gabaa Roobii magaalaa Garba Gurraachaarraa kiiloomeetira 8 ta'utti tarkaanfii humnoota kanneen qulqulleessuu irratti fudhateen loltoota sirnichaa 72 ajjeesuun 60 ol madoo taasisee jira. Loltoota 20 caalan immoo hidhannoo waliin booji'uusaa odeessi waraana bilisummaa Oromoo irraa nu ga'e ni mul'isa. Lola kana keessatti kan hirmaatan milishoota uffata humna poolisii addaa Oromiyaa uffatanii booji'aman waraanni bilisummaa Oromoo dubbisee jira. Milishoonni kunneen waraana bilisummaa Oromoo loluuf kutaalee Oromiyaa garaagaraarraa kan walitti funaanaman yoo ta'an murni aangoo irra jiru leenjii gahaa malee isaan bobbaasuu wayita waraanni bilisummaa Oromoo isaan dubbisee eeranii jiran. Godinni keessa godina eessaati? Godina Baalee aanaan keewu? Aanaa Sawweenaati? Ganda eessaati? Atoo? Laggabaa aanaa Sibusire. Gandi keewu? Cafee Jaalalleeti? Milishaa moo humna addaati? Milishaa. Kun uffata humna addaa uffattee hin jirtu? Kana yeroo fudhatu bisaan mattawaan keenyas akkasii jennu bahe. Akkasii? Yeroo ammam leenjite? Waan aan irratti leenjii malee asitti baachii matakka. Baay'ee takka leenjite? Eessatti leenjite? Amboo. Hojiin kee maali? Duraan gabaree milishaa ture kaammaa duraan immoo gabaree milishaatti leenjite. Milishaa leenjite? Uffata humna addaa maaf uffattare? Yeroodhaaf nuun jedhanii. Yeroodhaaf jedhanii? Ammam leenjite? Ji'a tokko sanqalleetti ji'a tokko leenjite. Sanqallee matti leenjite atis? Ergachi baatanii hagam turtaniif tomma? Reebuu torban sadii wayii. Hoogganaan poolisii Oromiyaa garee kana dursee akka lolchiisuuf bahe waraana keessaa baqatee galuu dubbatu. Booji'amtoonni kunneen waraanni bilisummaa Oromoo naamusa waraanaatiin akka isaan qubachiise dubbatanii jiru. Warri kun maatii kan qabanii fi sirna aangoo irra jiru tiksuuf dirqamaan maatii isaaniirraa gara dirree lolaatti akka oofaman dubbatanii jiran. Ji'a tokko leenji'anii achiiti woboo waraana bilisummaa Oromoo kana loluudhaaf sochii godhan kana isaaniif dhaamsa maalii kennituuf? Ani kana booddee yoo qalbii qabaatan deebi'anii gara maatii isaanii ijoollee isaanii guddifatanii yoo sammuu qabaatan yoo yaada qabaatan gara maatii isaanii deebi'anii mana isaanii guddifatanii hojii isaanii hojjetanii misooma irratti karaan deebi'an. Sochii waraana bilisummaa Oromootiin kan baarage sirni aangoo irra jiru Salaalee keessatti dargaggootaa fi dardara mana hidhaatii baasee rashanaa jira. Tibbana Salaalee aanaa Dagamitti barattuu kutaa 12ffaa kan taate Burtukaan Bokii mana hidhaarraa baasuun ajjeesanii urufatti gatanii jiru. Dargaggoo aanaa Kuyyuu Bulee Qananii jedhamu guyyoota muraasa dura mana hidhaa magaalaa Garba Gurraachaatti argamu keessaa baasanii ajjeesuu isaanii gabaasuun keenya ni yaadatama. Dargaggeessi kan biraa Addunnee Daadhii jedhamus torban darbe magaalaadhuma Garba Gurraachaa naannawa kaampii humna addaatti rasaasa humnoota poolisii addaa Oromiyaatiin ajjeefamuu ragaan hawaasaarraa arganne ni mul'isa. Kun kanaan osoo jiru wal waraansi humnoota biltsiginnaa fi waraana bilisummaa Oromoo magaalaa Naqamtee fi naannawa